سنة سنة همريان تجرا اوكي سنة ما شير قرأ جيبو من هو يعيبت نقر الله سينا شير قرأ سينا شير قرأ الو همو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ورين أسر جرتن وبغنا قانا ودفتني شير ولي قرآتي وبلوان كان في سرقة أهلا وسهلا أول سالة نور سنجنيرا وانتي رتي دبنو واي باسبورتي بيا جولة كيستيو جولة بيا سود عربية جيران أولالتا وانتي كوني باسبورتي سني كنما جرآ تراني باسبورتي نو فين كنمني مالتو جرآن wanti jiru waa'ee paaspoortii uummataa waraqaa jireenyaa hin qabne paaspoortii kennama jedhaa turame paaspoortiin sun namni meeqan itti yoon ja'aa ture Ahmad okay akkasi mee yaada keessan as nuuf kennaate kaanis isinii kan argaa waalaikum salaam wa rahmatullahi seenaa maashaallah tabarakallah paaspoortiif jecha ijoolleen keenya hedduu paaspoortii arganna jecha biirootti deddeebi'aa turanii kaan afaan rakkachaa kaan deemuudhaaf karaa kana deemuudhaaf otuu rakkatu jechuudha namni hedduu kan illee qabamee galeeyyiidha jechuudha namni otuu paaspoortii kana argadha jedhu kanaafuu mootummaan keenya akkuma nu gammachiise otuu komachuu hin taane hin yaadachiifna yoo jarri irraanfatanis illee yoo dalagaan itti baay'annaan nu irraanfatan illee akka jarri nu yaadatuuf sagalee dabarfannaa seenaa sagalee dabarfachuu qabna kanaafuu obboleewwan keenya seenaati laayik walii godhaati akkasitti yaada xiqqoo irratti haasofna waa'ee paaspoortii fudhattanii nuun jedhaa karaa nu deemsisaa turanii obboleewwan keenya hedduu irratti qabamanii kaan biyya galanii kaan immoo yeroo hedduu deddeebi'uudhaan maallaqa hedduu baasanii kanaaf jecha jechuudha kanarratti dubbanname seenaa ishee
ani qixxa kootiin rakkoon arge isinittan himaa isinis immoo mee rakkoo argitan asirratti nutti maati jedha ani rakkoon an keessaa arge rakkoon arge keessaa wanti isinitti himu ijoolleen fageenya akka naannoo Makkaa kanatti akka Jiddaa kanatti jechuudha jiizaan irraa mushawaraa hedduu kaffaluudhaan maallaqa jiraatti namni paaspoortiin arganne maallaqa hedduu baasanii paaspoortiin arganne kaan illee goddinyaan namni hedduu qabamee akkasitti biyya gale kana mootummaan itti yaadee akkuma sila ofiin ka'ee waan kana isiniif dalanne jedhee nu gammachiise mootummaan jechuudha waan kana itti yaadee nu hojjetamuu qaba. Dararaan baay'ee nurra gahaa jira keessatti warri biyya Suudi Arabiyaa jirru mirgi namaan eegamu hacuuccaa baay'eetu nurra jira waan ta'eef kana karaa jirtanuun viidiyoo kanallee sheer walii godhaate komiin keenya kun akka ummata aangoo qaban ummata waan kana gochuu danda'an bira akka nuuf qaqqabu. Okay, mashallah. Kanaafuu jechuudha rakkoon keenya kun akka nuuf furamu. Dalaguma jaraa kan jarri jalqaban kana jechuudha kan nuti itti maa jirru malee dalagaa haaraa nuuf dalagaa utuu hin jenne kanuma jarri jalqaban kana akka nuuf xumuranu. Maaliif yoo jettanii waan jalqaba yoo jarri xumuran illee waan fuuldura jiru hojjechuudhaaf jara abdanna jechuudha. Abdatamaan Rabbii. Okay, awal share guarantee deh. Awal sekali. Awal hindi desi ergera. Akkasii warreen asirreertanu sheer walii godhaatee mee yaada keessan immoo isinillee nuuf hiraa jechuudha. Okay, viidiyoo kanas warreen dhageenya wal dhageessiisaati ergaan kun bakka hunda akka nu gahu አማርኛ የምታወሩ ከፈለጋችሁ በአማርኛ ማውራት ትችላላችሁ። ግቡና አውሩ እንወያይ። ነገሩ ምንድነው? ስለ ፓስፖርት ነው። እዚህ ሳውዲ አረቢያ ውስጥ ፓስፖርት ይሰጣል ተብሎ ነበር። የመኖሪያ ፍቃድ የሌለ ሰዎች ወይም ያለ ህጋዊ የሚኖሩ ሰዎች ፓስፖርት ይሰጣል ተብሎ ነበር። እስከ ዛሬ የተሰጠው ነገር የለም። ጓደኛችን ወደ ቢሮ ስንመላለስ ብዙ ሰዎች የተያዙ አለ። ደግሞ ከሩቅ መጥቶ የሙሻወር ብር አውጥቶ በብሩም አልቀራም ፓስፖርት አላገኘም።